Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa har'a akkuma hundi keessan beektanii hiriirri guddicha Oromiyaa keessatti adeemsifamaa maatii jira. Egaa sirba amma dhageessan kuni qaamuma mormii sanaati yookiin hiriira sanaati jechuun hin danda'ama. Egaa yuunivarsiitii Jimmaatti Free Jawaar Mohammed Free Oromo political prisoners justice for Haacaaluu jedha. Egaa yuunivarsiitii irratti eebba godhame keessa yeroo eebbatti sirbame keessatti egaa sirba ammaa sana ergaa guddaa akka inni qabudha kan mul'isu qaama egaa mormii har'aa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jirudha. Egaa akkuma beektanii dhaabbileen siyaasaa kan bakka bu'anii hooggantoonni siyaasaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo yeroo ammaa hedduun isaanii mana hidhaatti dararamaa jiru. Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammed, Hamzaa Booranaa fa'aa erga nyaata lagatanii gara guyyaa 16 olii ta'eera. 17tti siqaatu jira. Egaa kanaan kan ka'e baay'een isaanii gara hospitaalatti akka fudhatamanidha. Hospitaala akka geeffamanidha. Kan akka Baqqalaa Garbaa immoo gara dhibee kaleetii fi akkasumas onneetiin gara rakkootti ce'aa jira. Sana garuu mana yaalaa yookiin hospitaala geessuudhaaf yaalii goonani bulchiifni mana hidhaa sana ajaja gara gubbaatii kenname yookiin gaaraa kenname jechuudhani amma ammaatti kimii dhuunfatiin akka Baqqalaa Garbaa yaalamne godhaa jira. Egaa kanaa fi deeggarsa hidhamtoota siyaasaa